nu qabna yoo ta'e kutannoo qabna yoo ta'e ija jabummaatiin wanta sanatti deemna yoo ta'e gabaabumatti galma gahuu dandeenya jechuudha. Kunniin qabxiiwwan kunniin jireenya keenya keessa jira yoo ta'e garuu baay'ee rakkisaadha. Maaliifiin biyya lafaa kanarratti biyyi lafaa kun akkuma beekamu nama baay'eef jireenya qormaata baay'ata. Garuu namni amala hin qabne, namni kutannoo hin qabne, namni jennuu hin qabne, jireenya isaa keessatti namni dammaqoo hin taane biyya lafaa kanarratti. Tole nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo karaaf kallattii gola jirtan hundumaarratti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Gannii Tuubii akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Waaqayyo inni nagaa koo baay'isee guddaa kan kabajame haa ta'u. Baay'ee nagaa qabdan immoo abdii kumantii guutuu waaqayyoon biraan qaba. Waaqayyo inni nagaa keessan baay'isee maqaan isaa bara baraan kan eebbifamu haa ta'u jechuun jaalladha. Egaa hordoftoonni kiyyaa na hordofuutiin jabaadhuu siif jirra. Jabaadhuu jedhu jabaadhuu itti fufinaan jechaa kan jirtan na jajjabeessaa kan jirtan hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaa eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Kanatti aansutiin arras immoo waaqayyo na gargaaree tuqaawwan ijoo jireenya keenya keessatti nu barbaachisan tokko qabadee dhufeen jira. Otootii tuqaawwan kanaa wal wajjiniin ilaaluu seeniin dura chaanaala kootiif haaraa warri taatan sabiskiraayib gochuutiin mallattoo notifikashinii fuula dura jiru caanni gochuutiin akka viidiyoon koo dursee isin qabu taasisaa jechuun jaalladha. Kuuwwan keessanis immoo viidiyoon ani isinii hojjedhu kun ergaan ani isinii dabarsu kun yoo isinitti tole ta'e hiriyootaaf sheer godhaa jechuun jaalladha. Mee kan wajjiniitiin ilaallu ta'a ergaan koo innarraa maaliini? Deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Egaa jireenya keenya keessatti wantoonni galmaan nu gahuu danda'an yookiin jireenya keenya keessatti wantoonni nuti qabaachuu qabnu tokkoffaarratti amala gaarii argisiisuu qabna jechuudha. Amala qabaachuu qabna. Amala yoo qabaanne jechuudha nama kamiinuu wajjiniitiin jiraachuu dandeenya. Nama kamiifiyyuu jaalala kennuu dandeenya. Nama kamiifiyyuu jaalala qooduu dandeenya. Nama kamiifiyyuu wajjin jiraachuu dandeenya jechuudha. Sababbiin isaayyuu namni amala hin qabne egaa nama wajjin jiraachuu akka hin dandeenye hunduma keessanii ifa galaadha. Amala gaarii namni qabu garuu bineensa bosonaa wajjiniitiin jiraata jechuudha. Kanaaf amala gaarii qabaachuun jireenya keenya keessatti qabxiisa ijoo fi isa guddaa kan ta'edha jechuudha. Maaliif amala gaarii yoo qabaanne gabaabumatti nuti nama qabeenya guutuu qabna waan hundaan guutuu qabu jechuudha. Kanaatiif amalli keenya nama kamiinuu wajjin nu jiraachisa yoo ta'e, amalli keenya nama kamiyyuu wajjin nu tarkaanfachiisa yoo ta'e nuti maalidha qabeenya guutuu qabaachuu akka waan qabaanneetti of ilaalla jechuudha. Egaa amalli gaariin bineensa bosonaa wajjin nama jiraachisa jedheen ture. Saniif namni amala gaarii qabu nama kamiinuu wajjin nama hamaayyuu yoo ta'e amala isaa gaarii sanaatiin moosisee yookiin moo'eetu wajjiniitiin jiraachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa murannoo qabaachuu jireenya kee keessatti wanta hojjetu wanta qabdu tokko irratti jireenya kee keessatti bakka kutannoo qabaachuudha. Ati bakka inta irraawwadha jettee wanta sanatti kutannoo qabda yoo ta'e ati galma geessa jechuudha. Gabaabumatti jireenya keenya keessatti galma geessa jechuudha. Inni kan biraa maa inni waan tokko irratti ejjennoo qabaachuudha. Jireenya keenya keessatti fakkeenyaaf wanta lamaara kan qabnee jirra yoo ta'e fakkeenya hojii tokko yoo harkaatti qabnu hojii kan biraa hojii dabalataa barbaanna yoo ta'e kun immoo sababbiin kanaaf nu saaxilu ikoonomiitti guddachuudhaaf illee barbaanna yoo ta'e kanaaf hojii kanarratti hojii kana yoo dabaladhin akkasittiin ikoonomii kanarratti guddachuu danda'a, abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a jenneetu kan yaadnu yoo ta'e jireenya keenya keessatti waan lama qabannee deemuun nu milkeessuu dhiisuu danda'a. Maybe nu milkeessuus danda'a. Haa ta'u garuu jireenya keenya keessatti ejjennoo qabaachuu waan tokko irratti nu barbaachisa jechuudha. Hojii sanarratti nuti fakkeenyaaf ikoonomiimatti guddachuudhuma fuula keenya duraa sana laalleetu wanta lama dhiibaa deemna, humna keenya ol wanta ta'e dhiibaa deemna yoo ta'e baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaatiif waan tokko irratti wanta kanatu galmaan nagaha jennee waan sanarratti bakka amanamummaadhaan itti jabaannee kutannoodhaan ittiin qabannee adeemna yoo ta'e galma ga'uun keenya loolu. Garuu waan lama qabannee kanattis gorree
adeemna waan lama dhiibne yoo ta'e galma gahuu hin dandeenyu. Waan tokkicha sanarratti gorree amantiidhaan waan kana nan taasisa waan kana irraa raawwata naaf xumurama jenneetu ija jabummaadhaan amantiidhaan itti deemna yoo ta'e waan sanaati salphumatti galma gahuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa maa inni tattaaffii nuti jireenya keenya keessatti goonu jechuudha. Jireenya keenya keessatti nuti waan tokko gaafa harkaan qabannu gaafa hojjennu tattaaffii nuti jireenya keenyaatiif goonu gahee guddaa jireenya keenya keessatti taphata jechuudha. Sababbiin isaa iyyuu yoo nuti jireenya keenya keessatti ofiitiif tattaaffiin goone ta'ee yaada gaarii ofiif hin qabaanne ta'e namoonni gara biroorree yaada gaarii nuuf hin qabaatanii namoonni gara biraarree yaada gaarii nuuf yaaduu hin danda'an jechuudha. Jireenya keenya keessatti yoo nuti tattaaffiin goone ta'e namoonni nu jajjabeessan yookiin nu tattaaffachiisan irraa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Sanaatiif jireenya keenya keessatti tattaaffii gochuun qabxii isa ijoo ta'ee fi isa waa'ee guddaa jireenya keenya keessatti taphachuu jechuudha. Inni kan biraa immoo ija jabummaa qabaachuu qabna yookiin ija jabummaan deemuu qabna jechuudha jireenya keenya keessatti. Egaa jireenya keenya keessatti waan tokko yeroo hojjennu yookiin waan tokko yeroo of harkaan qabannetti wanti sun hin milkaa'u hin raawwatu hin ta'u jennee shakkii keessa deddeebina yookiin shakkii keessa wanta sana deddeebisnan osoo hin taane wanta sanatti dhiphisnee baay'eetti of rakkisna osoo hin taane waan kana bakka hin ta'a jennee ija jabummaadhaan itti waan hojjennu sana jechuudha. Fakkeenya barumsas haa ta'u hojiis haa ta'u waanuma fedhe yoo ta'etti wanta sanatti nan milkeessa jechuudhaan ija jabummaadhaan amantiidhaan itti wanti hojjennu kana jechuudha. Egaa jireenya keenya keessatti qabxiileen kuniin jechuudha nu barbaachisu. Barumsa qabaannes qabaachuu baannes namni barate namni barumsa hin qabnes jireenya isaa keessatti wantoota kana qabxiiwwan kana yoo qabaate bakka nama waan hundaan guututi jechuudha. Sababbiin isaayyuu yoo nuti jireenya keenya keessatti kutannoo hin qabnu yoo ta'e ija jabummaa hin qabnu yoo ta'e amala hin qabnu yoo ta'e waan tokko irratti kutannoo hin qabnu yoo ta'e yaa'u kun barumsa nun ibsu. Sababbiin isaayyuu sababii barumsa qabaanneef isaan kana qabaanne yookiin sababii barumsa dhabneef immoo isaan kana dhabne osoo hin taane namni barumsa qabus namni barumsa hin qabne isa kana yoo qabaate bakka waan hundaan guutuudha jechuudha. Waan hundaan eebbifamaadha jechuudha. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti wanta goonu hundumaati ija jabummaadhaan kutannoodhaan adeemuu qabna jechuudha. Jireenya keenya keessatti aga jiraannutti immoo wanta sana harkaan qabachuudhaaf wanta sana bira ga'uudhaaf tattaaffii gochuu qabna jechuudha. Dammaquu qabna jechuudha. Egaa waan tokko bira ga'uuf yoo nuti dammaqoo hin taane yoo hin dammaqne yoo nuti tattaaffii hin taasisne namuyyuu nu dammaqsuu hin danda'u tattaaffachiisuu hin danda'u achumaan mudhugne hin dadhabna waan ta'eef ofuma keenya jireenya keenya keessatti tattaaffiin nuti ofii keenyaaf taasisnu aamileen ofii keenya taasisnu namoonni kana biroorree jechuudha gaafa nuti ofii keenya of kakaasnee haamilee ofii kenninee tattaaffannee jireenya sanaatiif ejjannootii wanta sanatti adeemu wanta sanatti harkaan qabachuutiif gaafa nuti kaane namoonni jara biroollee nu jajjabeessuu danda'u. Garuu yoo nuti irrafna ta'e yoo nuti hin dammaqnu ta'e yoo nuti hin ciisne ta'e homtumaa nu gochuu hin danda'u. Kanaaf jireenya keenya keessatti wantoonni akkasii kun nu barbaachisu. Amala gaarii immoo argisiisuu qabna. Nama kamiifuyyuu nama hamaa nutti argisiisees nama amala hamaa nutti argisiisees nuti ofii keenyaatiin amala hamaa argisiisuu osoo hin taane amala gaarii argisiisuu dandeenya qabna jechuudha. Amala gaarii argisiisuu qabna. Sagalee Waaqayyoo irraa akkas jedhame ture. Gaariidhaan isa hamaa moo'ee jedha. Kanaatiif amala gaarii qabna yoo ta'e amala hamaa qabu nama wanta hamaaf nutti deemu amala hamaa nutti argisiisu